هذا مناكسن ربي هذا منا مال الساليا ربي سني فتاسس ilmaan keessa illee rabbiin ilmaan nama rasaaliyaa rabbiin isiniif hagan mana haati mana tollaan kan isin meedaa keessa akkas eenyuftanii haati mana tollaan ilmaan keessa mana tollaan waliin marii keessa waliin tollaan kan hadhaan keessa jechuun kanaafuu nama maatii akka wal qabatee gargaraa kan taasisu warri nu barsiisee akkasumas warri keessumaa keenya walitti qabatanii ulti arfan kana mana keessan manni koo mana keessan kan jettanii mana keessan keessummaadhaa gad dhiiftan rabbiin mana keessan dabalee ammallee isiniif habaayyisu rabbiin mana keessan ammallee dabalee isiniif habaayyisu jara keenya inni guddaan mana ofii isicha ofii gadhiisee keessummaadhaa gadhiisee ultii sadii afur ofii ala bulee mana isaa kan keessummaadhaa gadhiise gadhiiftan hundi keessanuu rabbiin isinirraa haa jaallatu akkasumas warri immoo keessummoota kana keessummeessitanii halkaniif guyyaa kan irratti faajdanii kan irratti dadhabdanii warra leenjiftanis obboleessi keenya Najiib akkasumas Taahir Koreen federeeshinii shanan dhibee hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isinii jenna kan alanaan keessan rabbiin isa dhufuun haa ga'u isa dhufuun booshaadha shanan dhibee amma kan baranaa shanan dhibee uummanni bal'aan dagaagaan kan tokko ta'ee dhufe inshaallah isa dhufuun itti faca'in akkasumas sadi afur ta'ee akka nuun dhiyaatu inshaallah abdii irraa qabna isinii jenna galatoomaa ulfaadhaa gama kootiin rabbi isa dhufuun haa ga'u isinii jenna sheekoleen istaazoon ayyoonni hangafoonni koo nama folchaa isinii jenna galatoomaa ulfaadhaa Boleh sikit usaha kepada Dwight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ga ani yo akkanatti ilaalatu miira keessa nama galchaa hedduun gammadee obboleewwan keenyas hundi keessanuyyuu akkuma koo kana gammachuu qabdan jedheetan abdii isinirraa qaba sagaleen akkas inshaalla bareeda ishee akkas inshaalla wallahi waan kana caalaa wanti namatti tolu jira jedhee si yaadu akkanatti bifa gaariidhaan jaalalaan tokkummaadhaan wal arguun wajjiniin waan wal fakkaatu waan jaalala jedhamu as keessatti hedduu nama agarsiisa an hedduun isinirraa gammadaa duraan dursee rabbiin tokkummaa keenya kana nurraa haa tursu rabbiin immoo kanaa miti kanarra rabbiin dabalee nuuf haa kennu duraan dursee warri waan kana qopheessitanii walitti nu qabdanii maqaa keessan lakkaa'ee hidhuullee hin danda'u keessaan keessattuu wallaahi dubartoonni keenya hedduu ulfaadhaa rabbiin waan isin qabdanu keessa barakaa isiniif haa godhu ilmaan keessaniif maatii keessanii wajjiniin mana keessan qabattanii mana keessan dhiiftanii ilmaan qabdanii asitti keessummaa keessummeessuun mooraaliidhaan ijoollee keenya bira dhaabachuu waan addaan isinirraa argaa waan isin yaaddan kana waan isin gammaddan rabbi muraada keessan isiniif haa guutu wallaahi an hedduu mooraaliidhaan namni tapha as keessatti taphatamaa jiru kana keessaa wallaahi an hedduu dhagaa sagalee namaa jarri shanan gibee kuni ituu mo'amuu dhiisanii ituu waancaadhaaf dabarfatanii warra jedhu hedduu dhagaa maaliif sababiin isaa dirree kana warri bareechee dubartii keenya dhiira keenya jaalala gammachuu simmeetii waan adda addaa wanti namatti hore wallaahi ummata keenya ummata shanan gibee wallaahi ummata jaalala jechuu waan asirraa nama agarsiisa kanaan hedduu ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada galateeffannaa dubartoota keenya deeggartoota namoota keenya hunduma isaa galateeffachuun barbaada
akkasii rabbiin isa dhufuun immoo nagaan nu haa godhu obboleewwan keenya hedduu irraa dubbataniitu kanaa miti sadii afur taanee haala kanarra inni barreen gaddaatiif inni alanaa waliin fakkaatu isa dhufummoo kanarra abdii qabna waa hundaanuyyuu kanarra hojjoomnee dhumnee waan yaadne sana argachuudhaafis waan yaadne immoo kana achitti qabachuudhaafis inshaallah ilmaan keenya wallaahi keessattuu ilmaan keenya asitti dhuftee wal arginee firri yeroo dheeraa wal arguuf hawwii qabu nama takkaa wal hin argine dirreen kun dirree sababaa ta'ee fira adda addaa asitti walitti nu fide kan bakki kun bakkuma ollaa ofii keenyaayyuu ta'eera jechuudha. Bakka kana waggaa qawusaayyuu anamma arifadhe jechuudha. Waggaan akka waan natti xiqqaatu natti fakkaata. Hedduun irraa gammade hedduun irraa jaalladhee isinitti dheeressuu wanti silaa gaa inshaallah waan godhamuu qabu immoo warroota duraboota keenya jedhamanii jiran kan jara sanaan waliin haasofnee waan kanarra immoo daran walitti nu fidee kanarra immoo nu jabeessu waan silaa tolfachuun barbaachisu hunda isaatu waliin isin hojjechuudhaa fi wal gargaarree waan beeknu du'aan isin bira dhaabbachuun mooraaliin isin bira dhaabbachuudhaaf kanarra wallaahi inshaallah abdii isinirraa qabaa isinii wajjiniin jirraa kanarratti inshaallah isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi